Assalaamu alaikum hundi obboleessaa kan dhiiraa fi dubaraa xiqqaa guddaan keessan baga waggaa geenye baga waggaa geessan baga waggaa geenye baga waggaa geessan guyyaa caaluu guyyaa gammachiisaa Eid Mubaarak baga waggaa geessan Eid Mubaarak baga waggaa geessan maatii hortan waliin firaa fi ahliin ollaa jirtan waliin baga geessa waggaa baga geenya waliin baga geessa waggaa baga geenya waliin guyyaa caaluu guyyaa gammachiisaa kan qabne nyaachisaa dhabaa gammachiisaa yatiimaa uwwisaa isaan daara baasaa waan akka sadaqas kennadhaa gargaarsaa waan akka sadaqas kennadhaa gargaarsaa fixrilee baafadhaa guutaa shartii isaa kan hin qabne laadhaa kunillee gargaarsaa kan hin qabne laadhaa kunillee gargaarsaa addunyaa fi akaraa rabbiin si badhaasa addunyaa fi akaraa rabbii si badhaasa yaa obboleessa rabbii hin yaadin waa'ee isaa bakka xiqqoon baate guddoo bakka buusa bakka xiqqoon baate guddoo bakka buusa yaa obboleessa rabbii hin shakkin ta'uusaa wallaahi billaahi rabbiin bakka buusa wallaahi billaahi rabbiin bakka buusa. Ji'a akkaan jabaa ji'a kabajamaa ji'a hulaan banaa ji'a ramadaanaa osoo addan qoodiin musliimoota hundumaa waliin nu milkeessi ajrii baatii kumaa waliin nu milkeessi ajrii baatii kumaa kan suuta dubbateef isa ol kaasellee isa kophaa taa'ee sitti hasaasellee isa kophaa taa'ee sitti hasaasellee hundumaa argitaa hundumaa dhageessaa waliin nu milkeessi rahmaan ni dandeessa waliin nu milkeessi rahmaan ni dandeessa waa hunda keessattuu atuu danda'aadha rahmanni kee guddaan hundumaaf gahaadha rahmanni kee guddaan hundumaaf gahaadha qooda ramadaanaa irraa nu badhaasi qixaata keetirraa meenajaa nu baasi qixaata keetirraa meenajaa nu baasi. Bara tokko jechuun laaftuu nu fakkaate bara keessa hamtuun toltu jijjiiramte bara keessa toltuun hamtu jijjiiramte bara keessa lubbuun hedduun kalaqamte bara keessa hedduun mana dhugaa dhayite bara keessa hedduun mana dhugaa dhayite meeqaataan fudhattee warra bara har'aa kan wajjin taphataa deemnu yogguu karaa kan wajjin taphataa deemnu yogguu karaa nu godhi ilaahi nullee warra bara baraa alhamdulillaahi dandeettiin kan isaa kan fedhe fudhatee kan fedhe deebisa eenyufaa deebi'e eenyufaa imalee bara kana keessa eenyufaa deebi'a waggaa dhufu keessa mee of maddii ilaalaa hundi obboleessaa mee of maddii ilaalaa hundi obboleessaa eenyufaa imalee bara dabre keessa eenyufaa imalee bara dabre keessa kana waliin salaannee iida bara kanaa kan waliin salaannee iida bara dabre gara mana dhugaa meeqatu imalee kan kontiraata asirraa xumure kan kontiraata isaa asirraa xumure beellama eeggannaa harka marree martu gaafa guyyaan ga'e deemuudha imaltu gaafa guyyaan ga'e deemuudha imaltu anoon beeku kunoo waa'ee kiyya kana atuun beektu kunoo waa'ee kan kee kana ni deebinamu ni hafnaa nazala ni deebinamu ni hafnaa nazala eenyutu deebi'aa waggaa dhufu kana Allahu akbar dandeettiin kan isaa kan fedhe fudhateet kan fedhe deebisa kan fedhe fudhateet kan fedhe deebisa. Yaa Rabbi yaa Allah karaan keettu caalaa yaa Rabbi nun dagintan addunyaa jala akiraa dagachuu nurraa qabi balaa kan facaafnee nyaannu nu godhi biqilaa kan facaafnee nyaannu nu godhi biqila xiqqoo nu guddisii godhi kaapitaalaa tan isaaban qabnee kennaan teettu caalaa kenni gammachiisi musliimoota maraa kenni gammachiisi musliimoota maraa yaa Rabbi yaa Allah nun godhin yaa Rabbi nun godhin duudaan qabne hulaa kan diinii baqatuu mee nun godhin juullaa gooftaa si jallisee nu qajeelchi jallaa duuteenya ooltu silaa fachi gallaa asaabota wajjin mee nu godhi ollaa asaabota wajjin mee nu godhi ollaa addunyaa gubbatti nu godhi qajeelaa nu laallu ilaahi guutamtuu imaanaa nurraa hidhi rabbi waswaasa shayxaanaa nurraa hidhi rabbi waswaasa shayxaanaa jedhaamii haa jennu warra baranaa warra bara hedduu nu godhi ilaahi ati waan dadhabdu nu godhi ilaahi ati waan dadhabdu dhaamsi koo kabooda alhamdulillaahi baga geessan iida alhamdulillaahi baga geessan iida karaa rabbi irratti haa taanu shahiida karaa rabbi irratti haa taanu shahiida. Assalaamu alaikum warahmatullahi.